Tole akkam jirtu arras yaada haaraadhaan dhufeera. Arramoo informationii obboloota koo hin fayyada jedhee yaadu waa lamaan hin dhufe. Cancellation paperii fi gatii tajaajilaa jechuudha. Kanaaf chaanaaliin kun hin fayyada yoo jettanii yaaddan yaada bareedaa obboloota koo ni jara jedhu fidee dhufaa jira jettanii yoo yaaddanii subscribe, like, share, comment gochuun chaanaalicha akkanaa jajjabeessitan kabajaan isiniin gaafadhaa. Amma gaafa gara yaada kootti gaafan deebi'u yeroo baay'ee ijoolleen mana madaamii jiranii dogoggora lama yookaan isaa ol yerootti hojjetantu jira jechuudha. Maaliif takka kontiraata waggaa lamaa xumuranii ka'anii bakkee ba'anii hojjechuu yerootti barbaadantu jira. Yeroo kana maal godhu rakkoon qabu ba'ii hojjedhu jettiin madaamii. Kanaaf isaanis waan waraqaadhaan ragaa hin qabne amananii akkasumaan dhiisanii ba'u. Waraqaa cancellation immoo erga kontiraatii dhumee guyyaa 28 qofa kan taa'uu danda'amu. Guyyaa 28 keessatti viizaan dirqama jijjiiramuu qaba. Yoo hin jijjiiramne ta'e qaraamaatu lakkaa'uu jalqabaa jechuudha. Yeroo kana maal godhu dhiisanii ba'anii viizaa jalqabu. Piroosesii viizaa jalqabanii gaafa cancellation paperii gaafatamanii yeroo sana bilbilanii cancellation paperii koo jedhanii gaafatu. Yeroo kana sin beeku jechuu dandeessi. Baddeetu na biraa yerootti jedhamantu jira jechuudha. Kanaaf dogoggorri kun akka hin uumamneef cancellation paperii ituu mana sana hin ba'in fudhachuu qabna. Seeraan cancellation paperii naa kennii yoo jedhan sii kenneera cancellii godheera deemee osoo hin taane piriintii godhii naa kennii jennee fudhachuu qabna jechuudha. Yoommoo hin kennu jedhanii leebar ofiisiitti bilbilee kontiraata keenya waan xumurreef cancellation paperii keenya barbaanna jennee yeroo gaafannu ofii isaanii lakkoofsa bilbilaa keenya fuudhanii liinkii isaan nu ergu jechuudha. Liinkii sanaan piriintii godhannee of harkatti qabachuu dandeenya jechuudha. Rakkoonni lammaffaa immoo inni mudatu maalidhaa? Cancellation paperii siin kennu biiroo ati itti dhufte yookaan eejensii ati itti dhufte ittiin si deebisaa jedhu warri madaamii yeroo baay'ee. Kana jechuun ijoollee gurgurachuu jechuudha. Ishee kana deemtee eejensiitti deebistee sarraatanya haaraa fudhattee galtii jechuudha. Ituu mucaan kun hin beekin gurguramaa jirti jechuudha. Si'a lama immoo gurguruuf gatii mirga hin qabnee fi kana tole jechuu hin qabnu jechuudha. Yeroo kana hin dhaqu cancellation paperii kun barbaada jennee leebar ofiisiitti bilbilee cancellationii keenya fudhachuu qabna jechuudha. Inni kaan inni sadaffaan ammas cancellation irratti rakkoon uumamu maalidhaa? Tarii manneen nuun mijanne ta'uu danda'a. Nutti toles ta'uu danda'a. Gara biyyaa deemnee maatii dubbisnee as deebi'uu barbaanna. Hin deebinaa jennee gaafa gallu yeroo baay'ee dogoggorri uumamu kontiraata fixnee irrannee baanee madeemna malee cancellation paperiin gaafanne. Yeroo kana ijoolleen keenya baay'inaanii nan deebi'a jedhanii gatii sobanii deemanii fi eeddee gaafa dadhabdu maal gooti block gootiin hidhatte. Sa'aatii murtaa'e booda ijoolleen sun deebi'anii gara biyya alaa deebi'uuf dhaqanii gaafatanii biyya kana dhufuu hin dandeessu jedhamu. Maaliif? Blookii taateetta. Haalaan beekamneeni qabatamaa tokko malee. Yoo deebinee dhufna ta'es yoo hin dhufnullee ta'es biyya sana akkuma deebinee galuu dandeenyu fi cancellation paperii keenya fudhannee galuu qabnaa kan jedhudha jechuudha. Inni lammaffaa immoo kaffaltii tajaajilaa. Waggaa lama gaafa kontiraata xumurru damooza guyyaa 28 yookaan damooza ji'a tokko qabnaa jechuudha isaanirraa gatiin tajaajilaa. Waggaatti damooza guyyaa 14dha jechuudha kan nuuf kennamu. Kan waggaa lama gaafa ta'u damooza guyyaa 28 boonasii qabnaa jechuudha isaan biraati. Gatii tajaajilaa kana ijoolleen hin gaafatan yeroo baay'ee. Maaliif informationii isaan qabanii
jarris immoo yoo gaafataman malee hin kennan. Kanaaf inni kunis kennuun dirqama isaanii gatii ta'ee fi nun immoo gaafachuun mirga keenyadha jechuudha. Yoo itti fufnee hojjenna ta'es harkatti kana fudhachuu qabna. Yoo biyyatti immoo deebi'aa jirra ta'e isaan harkaatii tikeettii fi eerpoortii nu geessuu gatii tajaajila keenya nu kennuun dirqama isaaniidha. Kun waliigaltee keenyarra jira jechuudha. Kanaaf mirga keenya kan akkasittiin barree itti fufuu qabna kan jedhudha. Yaada yoo qabaattan gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti na barreessaa. Wanti si fayyadaa haala kana sirreeffadhu wanti na jettanis yoo jiraate anaan na ijaara na jabeessa gatii ta'ee fi natti maasiniin jedhaa. Like, share, subscribe, comment gochuu hin irraanfatinaa. Subscribein keessan tokko isiniif waa tokko miti anaaf garuu hamilee jabaa waan ta'eef na jajjabeessaan isiniin jedhaa. Nagaatti.